Amanaa akiraaf duniyaa hunda keessanittuu nama laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallaahi billaahi watillaahi inni namichi miidiyaa irratti waan viidiyooti jedhee maxxanse kun wallaahi billaahi soba. Mee rabbii jedhaati ani yaaduu booniin yaaddu utuu inni viidiyoodha ta'e viidiyoo waraabinaa nuun jedhee boonii miti anumtuu nanniisa ture. Garuu dubbiin nu yedduu jiru namoonni nutti siqatan namoonni baay'een waan nu yedduu jiru ni beekanii namoonni hin beekne immoo akkanumaan viidiyoo koo suuraa koo fayyadamaa jirtanu boru wallaahi fuuldura rabbii dukkana qabiriitti naaf gaafatamtan kun hin oolu hundi keessanuu beeka. Dubbii waan biraatu nu yedduu jira maatii bira ga'ee jira nu hundinuu kan beennu kan biraati kan inni ol ba'ee maxxanse kan biraati waan hin beekne keessaa hin dubbatina. Rabbiin yoo ofirratti sodaatan dubbiin booniyee fi dubbii seenaa akkasumas taazaa jabaattee jirti. Mucayyoo waan ishiin jettu seenaan dhageessanii jirtanii jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa waaqatu isin jechaa egaa akka obboloota koo warroonni chaanaala kiyya afaaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a akkasuma warri ta'aa jirtan immoo hedduutu akkanaa galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa obboloota koo akkuma viidiyoo dura agartan irratti seenadha mucayyoon tuni hiriyaa booniyeeti jechuudha. Waan ishiin dubbatte dhagartanii jirtanii dubbiin dubbii viidiyootii miti dubbii biraatu jidduu keenya jira. Dubbiin kun immoo maatii birallee gahee jira. Akkanuma waan hin beekne hin haasa'inaa isinii warri miidiyaa kuni ani odoo viidiyoo ta'e ani dhiisuui booniyee dhiisati ani iyyuu nan dhiisa odoo dhiisnu jedhe waa'ee viidiyooti miti dubbii jabduutu jira maatii birallee gahee jira jettee jirte jechuudha. Inna kanaaf nuti warri miidiyaa kuni waanuma argine qabne afarsine malee dhugaa dubbachuudha fi wanta hubannee miti jechuudha. Waanuma xiqqoo takka caafii arganne afarsine malee dubbiin akkuma mucayyoon jettu yookiin akka argamaatii bira gahee dubbii jabduudha. Dubbii viidiyoo tuni maatii biraan geessu viidiyoo dhiisin maatii biraan gahu garuu dubbiin jirtu iccitiin keessa jira ganaa yoo ba'e moodi malee jechuudha. Dubbii biraati jechaa jiranii wanta biraati kan maatinuu hundumtuu dhagahee jira jechaa jira jechuudha. Waaqayyo dhiifaman waa godhu ani dhugaa rabbii ijoollee tanaa fi mucayyoo tana ijoollee laalamaa itti faradee ture hiriyaa isheetii fi boonetii itti faradee ture jechuudha. Waan jidduu jiru waan hin beekneef amma garuu waaqayyoon dhiifaman haa godhu dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliif jidduu namaa seenanii wanta namni hin jenne tokko jedhamee hoo jennu cubbuu qabaa jechuudha. Kanaaf dhugaa waan namaa keessa seenuun baay'ee ulfaata gisee tokko jechuudha. Osoo hubatin nyaaraan gubatin moo biddaan odoo gubatin nyaaraan gubatin isanii akkasanii ennaa nuti odoo hubanne waan kana haasa'uudhannee ustaaza irratti cabacabne annoo ustaaza irraa boonii irratti cabacabne akkasuma hiriyaa boonii irratti cabacabne. Amma yoo dubbiin nu ilaaltee galtee jettu dubbiin tuni eewa kanatti ilaalanii akkuma jedhamu iyyuu waan iccitii biraati jira miidiyaa irratti ol baasan malee odoo iccitii viidiyoo fi wantoota irra waliin baasan jechuudha. Annaa iccitiitu duuba jira ustaazanis waanuma xiqqoo ishee gadi baasee jechuudha. Dubbiin ganaa gadi guurramuu heeda ima dhaggeeffanna kaamal goonaree annaa baay'ee ulfaatadha wanti miidiyaa kun bare keessattuu wanti halaala ta'anii walii wan amanan kun nikaa wal godhatanii baay'ee ulfaatte jechuudha. Odoo har'a ijoolleen tun wal bira jiraatanii jarri kun akkanatti olii warnaan jedhan jechuudha. Guma fees ta'u viidiyoos ta'u waan biraatis ta'u odoo wal bira jiraatanii akkanaa miti jechuudha. Kanaa miti dubbiin innaa osoo wal bira jiraatanii waan akkanaatii miti jechuudha. Dubbiin erga maatii bira geessee jabduudha. Dubbiin jabaattee jirti. Dubbiin ustaazaa Ahmadii fi dubbiin booniyee baay'ee jabaattee jirti jechuudha. Maaliif maatii bira gahee jira jechuudha. Sagalee haadhallee gisee bochuu akkasuma ustaaza yeroo ba'u hin jira jechuudha biyyattuu jechuudha. Innaa akkasuma immoo mucayyoonis tunis kan himatte
nuti iyyuu dhugaa hiriyyuma tana addaan baasee waan akkasii jennee dubbannee turreeyyuu yookiin iccitii biraatitu jira kaa'ee iccitii isas ganaa gadi baasu gaafa dhugaa yoo ta'e iccitii isas gadi ba'uu ishii ooltu hundumaafuu waaqayyo isaa walitti haa araarsuu nuti wanta namaa keessa gallee dhiifama nu haa godhu namni bultii namaa keessa seenee bocorroqu gaarii miti inni umtu iyyuu warrumti miidiyaa kun bultii namaa keessa seenee utaalaa jira jechuudha waltii isaan lamaan jidduu jechuudha kan wal jaalates isaan kan wal faarsee isaan dhugaa dubbachuu fi ustaazan kunis waan mucayyoo tanaan ta'an hin jiru ani dhiira akkasittis nama faarsu argeetis hin beeku garuu faarsuun isaa bareeduma ta'ee garuu irra darbee dhugaa dubbachuuf baay'ee irra darbee jechuudha dhugaa irra darbee faarsanii namticha kana irra darbee rabbinaa nyaatu maaliif asin hin jedhe beektu maaliif irra darbee naan jechuun keessan oolu maaliif akkuma yeroo duraanii dhagartanii jirtanii baay'ee ani akkasitti nama faarsu argeen beeku baay'ee faarse jechuudha mee Sheek Roobeen viidiyoo isaa yeroo duraa hojjete tokko isiniif fida jechuudha waan Sheek Roobeen jedhanii dhugaa viidiyoo sun hin jira jechuudha argeera viidiyoo sanii xiqqoo gabaabduudha garuu fideessa isin dhageechisa jechuudha waan Sheek Roobeen jedhe jechuudha dhugaa viidiyoo sanii waanuma dhugaa Sheek Roobeen sun hin raaga dhugaa dubbachuuf waanuma raagate jechuudha dhugaa viidiyoo isaa argartan dhugaa ofii baatu jechuudha akkuma viidiyoo isaa sanii fida annaa namni keenya kun gaafa wal jaalatu akka malee ajee irratti ol faarsa beektanii garuu gaafa achii walitti ka'eessa kanumatti wal saaxila miidiyaa irra oofee jechuudha jarri kun amma gizee duraa isa abbaa manaa kiyya tokkicha kiyya maalii kiyya miliyoona kiyya warqii keessaa turte ishiinis innis booniyyee kunis boonii machichaa ture hin beektani waa'ee boonii kadhamee ustaazu wannuman Sheek Roobee yaada dhugaa rabbii isuma yaada namti juusan isumatu jedhe har'i booniyyee boru booniyyee jimaani booniyyee kamsaan booniyyee jedhe wadeen hin kolfite ana gisee san rabbi dhugaa waqa ilan sagalee isaa san irra deebee dhaggifadhe an kolfa jechuudha maali ustaazuma Hamzaa Ahmad kanatu akka malee mucayyoo faarse akka malee jennan ishii malee hin jiru oduutti sagadanii sagada jennata galee ka maalii gale jennata namni yoo nama fuudha jennata galaa jiru jechuun jennata akkumaati waan gaarii hojjettetti galta malee waan badaaf waan gaarii akka hojjettetti siif ilaallama malee bakka akkanaati fuutee jennata galta iddoo akkanaati fuutee jennata hin galtuun akkasiimatti waaqayyoon jireenya kee keessa isinimti yoo waaqayyo sii bareecha malee akkasitti jennatan galuu hin danda'amu jechuudha garuu inni osoo itti sagadanii boonii dhufa sagadaa jechaa fa'a ture jechuudha keessa darbee ustaazanillee kunillee keessuma darbee ustaazanillee rabbinaa gisee tokko keessuma darbee ustaazanillee faarsee akka waa shamarri mucayyoo san takkittiin hin jirree ta'e waan noonillee ustaazan kun akkuma waan booniyyee malee namni addunyaa kanarra hin jiraanne ta'e jechuudha na har'ammoo argatee jira akkuma agartanii mucayyoo waan ishiin goote inuma deebisteef jechuudha ta'a ijoolleen amma yeroo san inni akkas jedheeni ijoollee keessattuu ijoollee harargee hin beektanii ijoollee harargeeti waan hin jedhe waan baay'ee jechuudha na yaadadha harmalloota harargee kana dadhabe jedhee ijoollee harmalloota jedhee har'ammoo kun isaan itti garagalanii waan isaan jedhan dhuga harmalloota jedhanii arrabsee jiru garuu akkas jechuun qabu maaliif namni tokko yoo waa siin jedhellee ati ushedhi irraa gore maaliif gatii isaa waaqayyoota kaffalaaf jechuudha akka godhetti akka siin jedhe sanitti fudhata gaafa san jechuudha har'a jireenya addunyaa kanaaf waa feesiin jedheeyyuu asitti hin deebisin maaliif gatii isaa waaqamatu kaffalaaf jechuudha waan inni hojjete keeruu hojjetee daba hojjetee gaarii hojjetee badaa hojjetee jechuudha innaa kanaafiyyuu adaraa keessanis hin jedha wanta akkanaarraa of eeggadhaa waaqayyo sinaa eegu jireenya namaa keessatti galtanii akka tisiisaa keessa buutanii bukeessinaa nama saddaan baasuu yaalinaa sin jedha obboloota koo akkasii viidiyoon xiyyaarraa tanumatti dhumatti kaaboonii fi ustaazaa sinitti olitti sinaa araarsu wanta jennaa wanti jennu qabnu sinin jedha
hanga viidiyoo biraatti walitti deemanitti bakka viidiyoo kanaa nagaa ta'aa fayyaa ta'aa. Warroonni immoo chaanaala kee afaaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'a. Akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemanitti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Isiniin jaaladha, isiniin kabaja obboloota koo. Maaliif yaadni baa'atee farreetti fe'an jedhani waa'ee boonii fi ustaaza haasofnee hin gaasin jedha. Baay'ee ciao ciao isiniin jaaladha. Nagaan.